Ani Abduunaa Winnaan jandalata magaalaa Sawooti. Kan amma jiraadhu Niizerlaand keessa. Ayyee akkam jirtan nagaa fayyaa marti keessanuu bika jirtanitti nageenya kiyya sanaan qabu. Yaadeen kan nuti barbaadu uummanni Oromoodhaa halees wanni inni qabsaa'eef sabaaf sablammootiidhaan wajjin wal qixatti haala lamnuudha. Nuti irra caalamnee haala lamnoo osoo hin ta'in sabaaf sablammootiidhaan wajjin wal qixatti akka ilaalamnuudha. Biyya teenya irratti abbaa taanee ifii teenyaaf bulchinee qabeenya keenya irratti abbaa taanee ifii ajajnuudha. Namaaf akka ajajnu miti. Garuu har'a warreen ilmaan Oromoo ta'anii gananii uummata Oromoo gadi-galummaa deebisuudhaaf tattaafatan kun qeebala hin qabu, fudhatamas hin qabu. Tanaaf Oromoon arras borus Oromummaaf qabsaa'e, Oromiyaaf qabsaa'e. Kana wanniif dubu deebisaa akka hin jiru. Tanaaf namuu bikka jirtanitti jabaadhaa, jajjabaadhaa mudhii heeradhaa lafaa kaa'a. Kun uummanni kun nam tokkollee bikka hin bu'u. Tanoo ta'in isiniin jiru. Arras borus Oromoo fi Oromiyaadhaaf qabsaa'an jechuudha. Tanaaf sabaaf sablammootiin nu keessa jirtus hundi isaaniitu walqixummaa waliin jiraanna biyya teenya keessatti. Gadi-galoo taane immoo hin jiraannu. Kuni ifaa gala. Galatooma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani bakka inni irraa dawwalaa jiru magaalaa Suudi Arabiyaati. Dr. Noe Mustafaa Bushiraatiin jaamaa godina Harargee bahaa aanaa gola Odaati. Oppiidiyoon biltiginnaan dhugumaan caffee raammisii fi Jawaar Mohaammed qixxata kan laalti jechuudha. Dhugaan ayidii qabdi maas. Gorsa caffee raammis dabarsaa jiru kana laalaniiti Jawaar Mohaammed waan inni haasa'u laalanii paartii teessan tana dhugumaan sodaatanii jechuudha. Wanni hangaasaa bitaniif hangaasaan Harargee bakka hin bu'u. Hangaasaa wanni bitaniif paartii kaafaa'oo tana ta caffee raammisii fi Jawaar Mohaammed deemaniin tana harka balleessinee Minilik irratti ol kaafna yaada ju'uu fi afaanii lallabuu beekaa jechuudhaaf hangaasaa bitan. Hangaasaa fi Jaafar Alii Harargee bakka hin bu'an arraas borus. Goonni keenya arraas borus Jawaar Mohaammed caffee raammis itti fufii siin jenna caffee raammis sirris sodaatanii jiran. Haasawa kee bilchaataa kanaman tuuyne ka paartii takkan tuuyne paartii dhugaa kan dhiiga uummata Oromoo irraan hin tarkaanfanne. Wanni paartii badhaadhinaa nuti itti jibbine wanni hangaasaan itti kararraa maqe hangaasaan kararra hin jiru. Hangaasaan kararra hin jiru. Hangaasaan nama aanolee sheekoodha jeene nama calankoo dhumaatii uummata calankootti akkasi dhume san irraan tarkaanfate nama Abiyyi wajjin harma muraa aanoleedhaa sheekoodhaa waan oduu duriiti jeesan. Jaafar Aliitii fi hangaasaan bakka bu'uun danda'anii jechuudha. Arraas boruus paartiin kaafaa'u paartii haqaatii paartii dhugaatii paartii itti fufaan isiniin ja'a sagalee teenya tana fuutee addunyaa dhageessisuudhaaf galatoome isin jannaatilleen galata gurguddaa nu bira harkadhu akkasii sagalee teenya tana qilleensarra oolchuudhaaf galata gurguddaa harkadhu. Galanni kee bilisummaadhaa galanni kee kaafaa'oon ni mootii arraas borus bara 2020 guyyooti 30 irratti ni mootanii caffee raammis akka gaariitti itti fufii isin janna sanyii jaarraa abbaa gadaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Taradi Abdi Rabi yookaan Burii Soodaa hin jedhamu Saudi Arabiyaa irraa. Gurbaan hangaasaa Ahmad Ibrahim jettan kunii fi Jaafar Aliitis Oromoo miti Harargee miti gandatti dhalatanii bakka hin bu'an. Kuni gantoonni Harargees bakka hin bu'u Oromoos bakka hin bu'u.
gantuudha namni amala gantuu qabuu fi gantuunis harargee bakka bu'u keessaa'u gurbaan tanakaan kun Jaafar Alii Solloqaan kun ummata harargee bakka bu'an arraas baruus ummata harargee bakka bu'an saniifuu ummanni Oromoo hundi waan jala muree beekuu qabu gurbaan tanakaan kunii fi Jaafar Aliitis Oromoo bakka bu'uu hin danda'an Oromoon bakka bu'uu hin danda'an harargeellee bakka bu'uu hin danda'an ummanni keenya isaanii achitti hayyuu fi gameessa qaba saniifuu bakka nun bu'aniin jaa galatooma horaa bula. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى ويا رمضان حلقان ديدا متربات نسينين جيجا الرأي عادة تكاتوكو واي تناكارتين كبا تناكان أمة حرقة خناف بكبو داف وان حاسو متكاجرة تناكان مي بيكم سمال كباتي دي أمة حرقة بكبو وان جامون كبا تناكا جيشون مراتان خايغني فيفو إني متان ساتو خايغني ملي nama ummata harargee bal'aa hayyoota meeqa odoo qabnu beekaa meeqa odoo qabnu tanakaa wallaalaan ka wanta kan baratin khaliivii gubbaara taa'eetuma sooshaal miidiyaadhaan odoo iyyuu ameerikaa taa'ee odoo iyyuu garaa isaatiif bitamee finfinnee keessa taa'ee dheessaa ummata keenya dheessaa odoo dirratti hin baane odoo ummanni isa jaalangaasaadhaa odoo qabaatanii xiqqoo takka guyyaa takkaaf gabbee hawaasa keessatti waan gorsa xiqqaa tokko nama kan nuumtinni saniifuu kuni bakka ummata Oromootiif bakka bu'uu dhiisiti ummata Harargeetiif bakka bu'uu dhiisiti harree Harargeetiif bakka bu'u waan jedhamu yaada qaba saniifuu abadan bakka nu bu'uu dhiisiti mataa isaatiifuu bakka bu'u mansuulummaa mataa isaatiifuu responsibility mataa isaatu nama fudhachuu hin dandeenye hangaasaa maraataadha hanganaan jaa